Akka ragaan marsariitii Health Shot jedhutti dhadhaan vitaaminii fi hanga pirootinii baay'ee waan of keessaa qabuuf miidhagina rifeensa mataa dabaluu fi akka rifeensi gobbatee ijatti toluuf ni gargaara. Rifeensaaf soorata gaariidha. Qajjisi dabbasaa lallaafaa fi cucculuqaa akka ta'uufis ni gargaara. Ariitii guddina rifeensaa ni dabala. Waa'ee dhadhaa ergi kaasnee waa'ee loonii kaasuun keenya sinafu. Jiruuf jireenya uummata Oromoo loon waliin walitti dhufeenya guddaa qaba. Dinagdeen hawaasa baadiyyaa baay'ees adda durummaadhaan loon irratti bu'uureffata. Kanaafis uummanni Oromoo kabajaa fi jaalala looniif qabus guddaadha. Uffanni aadaa Oromoo ammayyaa'ee sadarkaa amma irra ga'e kanaaf bu'uura kan ta'e gogaa horiiti. Meeshaalee aadaa Oromoo miidhaganii halaalatti qalbii namaa fudhatan kan faayaman gogaa horii irraati. Bu'aawwan loonii faayaa fi naatoo namaaf meeshaalee mana keessaa miidhagsuu keessatti ga'ee guddaa qabu. Ka'umsa miidhaga waa maraa kan ta'e loon Oromoon ni jaallataa ni horsiisa. Qophii keenya naatoo har'aatiin wiirtuu galaana aannanii kan taate godina Arsii aanaa Leemuuf Bilbilootti argamneerra. Hawwan siiqqee uffata aadaa Oromoo faayamanii mallattoo araaraa fi nageenyaa kan ta'e irreessa jiidhaa fi siiqqee harkatti qabatanii anaa dhufuu jedhanii nu simatan. Si eebbisaa amiin jedhii naan jedhan hawwan keenya. Galatoomaan jedhan baadiyyaa kiyyaa lafa loonii Oromiyaa kiyyaa naaf misoomi bakka kuufama aadaa Oromoo durii ganamaa sirriitti jiru. Qophiin keenya naatoo har'a maalirratti xiyyeeffataa jechuun keessan nafu xiyyeeffannaa qophii keenya sakandii muraasa booda kan isinitti nu taana. Hawwan siiqqee waliin gara qe'eetti ol seennee lafa uumamaan badhaadhe. Warra horaa ta'uu qe'ee kanaaf mallattoon baay'ina horiiti. Magariisummaan lafaas fuula namootaa waliin wal simee ija nama hawwata. Qe'ee warra siiqqoo mandoo hunduu aadaan toora galee deemu. Xuunxoon meeshaa aadaa hodhaarraa hojjetamu ta'ee foolii gaarii akka qabaatuuf ejersaan qoraafamuun aannan ho'aan itti naqamudha. Dubartii kaamettiin meeshaan aannan keessa taa'u qoraafatti. Fooliin aannaniis yoos tola. Bu'aa loonii kan ta'e dhadhaan nyaataafis ta'e dibannaa rifeensaaf faayidaa guddaa qaba. Dhadhaan hanga pirootinii fi vaayitaaminii hedduu waan of keessaa qabuuf fayyummaa rifeensaa eeguuf ni gargaara. Dibataan alattis nyaata aadaa Oromoo Arsii kanneen akka finiinaa, marqaa, marmaree fi caccabsaa fi micciirraa qopheessuuf dhadhaan baay'ee barbaachisaadha. Qophii keenya naatoo har'aan adeemsa dhadhaan raafamee ba'u isin biraan geenya. Jabbii sana inaa deebisi bilisummaa noo eessa jirti bilisummaa waatii daalee argitee bilisummaa ayii jabbii martuu waduun aaltu abbee haa galu waa sidhiisa. Waatiin booqaa eessa jirti? Argiteeti waatiin yaa booqaa? Saayiduu saayaa guutee saayaa guutee seera hambaatu hambaarii guutee. Galatoomaa fayyaataa galatoomaa. Warra manaa warra qe'ee kam jirtu? Anaa dhufu haadhati Anaa dhufu lafeetti anaa dhufu eessaa dhufte? Ninuma dhufne. Een dhufte? Oromiyaa biyya kamii dhufte? Naga jirtaa? Nagaa. Fayyaa? Akkam? Naga tamaarte? Ijoollee Oromoo martinuu haa guddattu. Martinuu akka kee kanaa guddattu. Ameen. Dacheen keessan baay'ee bareeda. Dacheen keenya baay'ee bareeda. Qe'een keessan baay'ee miidhagaa. Miidhagaa. Horiin illee akka malee. Warri katamaa warra baadiyyaa nuun jedha. Yoon akkana katama madhandhullee waa bitachuu warra baadiyyaa nuun jedha. Naatoo baadiyyaan qabdu hin barreechudha warra akkas jedhan. Barre ofii aanan illee kenna dhadhaalleen kenna
onni qamadii wanni muluunken Eh. ofii warri katamaa warra baadiyaa nuun jedha daa'im bareeddi baadiyaalle hadha nama baadiyaan bareeddu jedhu kun arganne galata waaqa. Akunoo miidhagina baadiyyaa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Miidhagina baadiyyaa naatoo baadiyyaan qabdu qeen Oromoo maal fakkaata kan Arsii maal fakkaata kan Sikkoo Maddoo maal fakkaata kan jedhu har'a agarsiisuudhaaf kaameeraa keenya qabannee addanatti dhufneerra mee wala barru kaa dursine. Maqaan kiyya Dureettii jedhama. Dureetti eenyu? Dureettii Bunsaa Hindeessaa. Haa ta'u har'a waas qabatteerta minni okolee harkatti maal nutti agarsiisuuf ree? Warii elmachuu bahe. Haa ta'u gaa kan daawwachaa jirtan qophii naatooti. Qophiin naatoo keenya irraa immoo xiyyeeffannaa isaa loon irratti taasifatee jira keessumaa immoo aannan adeemsa inni elmamee keessa darbuu fi dhadhaan ittiin bahu wal duraa duubaan kan isinitti agarsiisnu ta'a. Adda Dureetti amma maal goonattarree? Amma warii elmaanna. Qorra keessa na bira dhaabattaa warii elmaa. Daa'imman ammaa namaan dhageettu mana naaseen mee haga dhufuuf. Lallaala isuma ilaaluun nufe waan ta'eef. Ilaalta. Ishi. Ijoolle. Mee waatii burree aynaa deebisi. Burriyyoo. Burree kiyya. Fayyaalessa kiyya. Burree kiyya. Burree kiyya. Barruu kiyya hadha marga dheeddee mirgine. Homaas ni gargaarre. Na gargaarte na dhuftee na laaluun keetu. Meeshaan itti aannan elman kun okoleedha maddoo kaanitti Eh. maal jedhama Arsii? Orooboo jedhama. Orooboo. Orooboo jedhama. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Ati hadha meeshaa makiyya hin bareeda jette gammadeeyyu. Eeyyee. Gara katama galuu heeda. Eh. Amma baadiyaa kanaan bawan ergati na eebbiste Nuti bareeda jette. baadiyyaatti gallaka. Hingaltaa Eeka. bakka waliin taane sa'allee sii kenna raada sii handhuura. Haa ta'u galatooma. Raada sii handhuura. Kunoo gaadiidha? Gaadiidha gaadi. Aannan Arsii bareeda ka ajaa'ibaati. Marga qulqulluu dheeda horiin biyya teenna. Okolemaa si obaasa akkanumattu. Si obaasa. Taa'i lafa gadi geenna. Lafa gadi geenna. Dhaabatanii aannan wariin dhugani. Haa ta'u. Takatti teennee si obaafne. Ilaame aannanicha tun dhugin durai loon maal jedhanii faarsu asii? Loon maal jedhanii faarsu? Harriyyoo odolee, daaliyyoo odolee, burriyyoo odolee, siin xajjii dhuga abbaan kee xarabbeezaa koree jedhantu. Kabiraa'oo. Arroogaarree burree, harriyyoo odolee, siitu nu tole wanna maraafu. Beeku achi caalaan beeku. Namatti tola. Namatti tola. Dhandhamsiisee Eshi aanan simsiisu. Eshi aanan simsiisu. Oni mee. Tola. Isi warri katamaa aanan hin dhuddan kanaafuu daddaalachattan. Haa madaalatti dhaare. Uni mee ammallee uni dadhabdeeyyu. Uni mee uni. Akkanitti mi'aawu. Mi'aaya. Qoraasummisaallee keessaanatti mul'ata. Qoraafame. Dhadhaa gaafa keessummaan nu dhufte fayyadamna. Intalallee gurgurru isaan gurgurraa meeshaa baay'eetti itti goone. Soddaan yoo nu dhufe soddaatiin haati intala gurgurtu. Soddaan kiyyaan dhufettee dhadhaa kaawwattii waan dhadhaa malee san keessummeessi. Amma kanatti aansinee maal goona? Amma kanatti aansinee aanan raafna. Aannan mana keessa jira? Aanan mana keessa jira. Silaa galaana aannanii keessa jirra? Rakkoo maaliif jira? Rakkoo homaayyuu hin jiru. Dhaadhicha nagarraa jechuudha? Dhaadhicha illee nagarra raafna. Nu faana tura. Eshi.
Wanaannanii keessaa immoo itittuun isa tokkodha. Itittuun immoo dhadhaa ta'uudhaaf qophaa'ee jira. Madaala keessatti naqannee haala kamiin gara dhadhaatti jijjiirama kan jedhu immoo adde Dureettiin na biratti argamu. Isaanuma wajjin faarsaa loonis faarsaa bu'aa loonii kanas faarsaa kan itti fufnu taana qophiin Toomas itti fufeera. Echoodha dhaabai waanyoodha gaatai echoodha dhaabai waanyoodha gaatai ijoollee aanan kana naarraaftanii dadhabe ijoolleen garam dachaate aanan kanallee naarraaftu echoodha dhaabai waanyoodha gaatai daa'imman illee sosoba aanan illee irraas homa mara godhaan aanan abbaan Dureetti illee ogale waan nyaatuuf na eeggata. Yaa Rabbi kish amma ani aanan raasamu daa'imni illee amma hirriibaa ka'ee na booya harma yaa Rabbi kiyya maaluma naa raasa amma aanan kana ijoollee bilisee dhuftee aanan kana naarraaftu abbee galee. Echoodha dhaabai waanyoodha gaatai echoodha dhaabai waanyoodha gaatai elemtuun tamadaala burree maaluma caala elemtuun tamadaala gurraa maaluma caala horii jaaladha an horii jaaladha durumaa. Itittuun tamadaala arroomaaluma caala echoodha dhaabai waanyoodha gaatai echoodha dhaabai waanyoodha gaatai echoodha dhaabai waanyoodha gaatai aanan ba'ee tuffisu aanan ba'ee tuffisu aanan ba'ee shifaa gugurdaa ta'e aanan ba'ee tuffisu. Badhaatanii tuma daakkatanii badhaatanii tuma raafatanii haadha ilmaa jedhanii nama saalfatanii. Dhaalee shuraa baakuma fiita jedhamee bulaa. Kenna akkasi mataa oliin qabini. Ati yaana raafteen beektu. Maalte Ati nama sirriitti raaftu. meelatti agarsiisaa. Maali mucatti warri keessan jabbiin qabu. Qabu. Akkana raasan akkana raasan. Aanan ba'ee ayyi. Shifaa ta'eeti moo akkanumaan ba'e naan jette. Isi waan nannuu qixxaa nu gootanii. Qixxaa goone itti unattee nyaatta. Dhadhaa ba'ee. Maal daabboo kufitaa nyaata warri keenya dur. Qixxaa godhannee koofaa godhanneeti ittiin laafifannee nyaanna dhadhaa yoo ba'e ol fuudhu. Ani yoo kan bachoo siin laaffisu beeki. Naa laafiftanii booyaani. Lakkin booyini. Namuu aanan isinii raasu. Irraafta giddii keetii attarraan. Akka intala baraa taata. Dhadhaan keenya illee baay'eedhuma dhadhaan fooliinsaa hordoftoonni keenya tusaan dhufanii fuunfatanii fooliisaa arganii natti tola turetu baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf loon elmuurraa kaasuudhaan immoo adeemsa inni keessa darbee akkasumas raafamee immoo dhadhaa ba'us afoolaan dabaalee bifa gabaabaadhaan isin biraan geenyeeti kan nuti jirru naatoo namaa dabaluu keessatti dhadhaan gahee guddaadha kan inni qabu nyaata aadaa hedduu dabaaluudhaan kana malee immoo rifeensa ofiittis yoo dibatan rifeensa namaatiifis faayidaa guddaa qaba gogaa namaatiifis faayidaa guddaa qaba waan isin faana turtaniif baay'ee isin galateeffannaa torban immoo qophii naatoo kan biraatiin kan walitti deebinu taana hanga torbaniitti torban hojii gaarii hunduma keenyaaf haa ta'u fayyaa ta'an isiniin jedha.